Ashamaa harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuutuuf taatan hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya ambaa keessa jirtanis nageenyi haraarri waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas miira darbee viidiyoo tokko hojjedhee kanan ture. Viidiyoo sanarratti karaa biyya kootii deebi'uunidha. Biyya kootitti akkanan galu hiriyaan koo barbaadee ture isiniin jedheen ture. Dhugaa waaqayyo gisee tokko jechuudha. Nama amanuun baay'ee ulfaataadha. Akkasumas immoo haala nageenya biyyattii tiraanillee kaasee baay'ee tokko ulfaataadha jechuudha. Maalidhaaf jennaani ani yeroo duratti immoo baay'ee gammadee jechuudha. Gammadee akkanani gara biyya kootillee deebi'u akkanani galullee barbaadee ture jechuudha. Garuu jechuudha. Haga ofii keetii galtu maal ta'a yoo anana yaamtee iddoon akka ofii keetii galtu maal ta'a yoo anana yaamtee oliin achumatti hojjennaa daa'ima keellee guddisnaa wanti akkanaa dammoo naaf dhufe jechuudha. Kana maal jettu se anuyyuu silaa dheecha biyya kootitti galaa jira maal gocha bee bakkee nani jiru kanatti dhufu maali fakkeenyaaf ammaa biyya nani jiru kana dhiirri seenuu baay'ee ijoolleen dhiiraa hin dhufan jechuudha. Maaliif jennaan kan duraan dhufaniyyuu haala dhimma hojiitti ni fakkeenyaaf fi asitti wantoota jira. Kaampaanii Itoophiyaatu jira. Kaampaanii Itoophiyaa san keessatti yeroo fakkeenyaaf paaspoortii biraamina yeroo bakkitti asaaddasannu achitti dhufanii kan hojjetatan ni jiru ture yeroo duraan. Isaas sunuyyuu sababa rabshaatirraan kan ka'e biyya isaatti xaragamanii galanii jiru. Kaampaanii sunu amma hin beekan deebi'ee hin hojjetamee akkasitti haala dura isaatti ijoolleen fakkeenyaaf paaspoortiin isaanii jalaa dhufu hin hojjesiifatu ta'e hin beeku jechuudha. Garuu immoo inni maal jedhee nan dhufaa achumatti tolee hin teenyaadha. Egaa ani fedha biyyattii kana keessa taa'u fedha qabaadhe maal gochaan biyya kootitti nan gala jedheen duraa jechuudha. Garuu immoo na ajaa'iba jechuudha. Haala kanaan maal gocha galtaa achumatti wajjin teenyaa nan dhufaa akkuma nama makiinadhaan yookiin gaariidhaan yookiin baajaajidhaan deemanii wayii akkas naan jedhe jechuudha. Rakkoodha dhugaa maal godhure deeguma jireenyi Itoophiyaa waddandeefillee jechuudha. Namni akka nu Itoophiyaa galuun barbaadu dhugaa rabbi. Sababa saniifiyyuu nama tokko gaafatti dhiyaattanii keessa keessan itti mattanii garaa keessan itti mattanii namni kun bakka naa waaxaa jettanii itti waan hojjettan maaliif guyyaa tokko maal sin godha gara sin jala garee faallaa sin hin jira jechuudha. Garuu isin barqaxxaatti deemaa jirtu inni garuu immoo bilookii biraa akkanatti qabatee deeme jechuudha. Sababa saniifiyyuu maal sinin jechuu barbaade kana hunda keessaattuyyuu kan namni baay'een mastoon Itoophiyaa galti jettanii yookiin na eeguu dandeessu. Namni viidiyoo kiyya argitanis tanaan dura lastilee dhangalaadhaan karaa warri kiyya dhugaa shaantaraa qopheeffadhee jira jechuudha galmaataaf. Maaliif zigijjuurra hin jira guyyaa muraasa biyyaansi guyyaa muraasaan booda baqa Itoophiyaan jira jedhee hawwee ture. Annamni jedhan ta'u kaa kana ni jedhee hin taane sila ta'eefiyyuu sababa saniifiyyuu akkana ta'ee anis hin galle ani immoo nama saffiduudhaaf hin danda'u akkamitti affida kaa mee karaa fakkeenyaaf osoo yookiin Dubaay ta'e sun biyyoota biraa ta'e dhufuu danda'a namni kun jechuudha. Seerumaan iyyuu dhufuu danda'a. Biyyattiin hin jiru kana immoo dhiirri seenuu hin danda'u kaa akkamitti affida nama kana. Sababa saniif baay'ee na ajaa'ibe jechuudha. Eegan akka ani Itoophiyaa hin galle barbaadde achumatti asittaa hafuu ofuu kootiifis galoorra biyyumatti keessa jiru keessatti adabadhee itti fufee hojii kee hojjetachaa jireenya kee akkuma duraanii sanitti itti qaxxalaa. Sababa saniifiyyuu hin dhufti jettee naan eeggine dubbii gabaabatti ani si fiduu hin danda'u. Odoon fidaayyuu dhiiree maallaqan itti si fidu yookiin biyyattii sanatti seessisu san dhabuu hin danda'a kaa. Lamin haalli keessa jiru biyyattiin keessa jiru baay'ee ulfaataadha. Tokkoffaa haala nageenya tiraa lammata baqa biyyattiin tole
aga doolaarratti raankaase wantoonni baay'een wantoonni waddaadanii jira jechuudha. Unkaan nama dhiiraa fiduu dhiisi shamara fiduudhaaf sa'aatii kanatti hin danda'amu jechuudha. Garuu namni sun maal jedha akka nani isa fiduu barbaade jechuudha. Namni tokko egaa fedha namaa qabaate namni ni dogongoree jira egaa daguma dogongora qabu sanillee gara na fudhadhu naan jechuudha. Akkuma dura kootu naan jedhe sanitti osoo kootu naan jedhe ani biyya kootitti galee bareeda jedheen ture garuu kanaan jedhe hin taane isiniin jechuu jaaladha. Haaluma kanaan itti fufee kun asumatti ka biyyattuman jiru keessatti jiraadha isiniin jechuu jaaladha. Waan hundumaaf gaarummaadhaaf anis laata guwaajee dhimma kiyyas fudhadhee biyya kiyyatti galuu barbaade garuu hin taane waan hin taane waa wanni godhamu hin jiru gaarummaadhaaf jedhee fudhadhee jira isiniin jechuu jaaladha. Akkasumas immoo wanta biraa wanta isiniin jechuu barbaade nama tokko hin amanina. Nama kamiyyumaa hin taane daftariitu namatti amantanii keessa keessan hin kenninaa jechuudha. Gaafa akka badaa amantanii fiidanii keessa keessan itti of kennitan dhugaa rabbii osuma hin argin tasaasoftu yookaan gaafa harkaa singana yookiin si'ii hawwii irra jirtu san anama nangala jedhee hawwii irra hin jira kaa duratti jechuudha. Nangala jedhee karoora akkamitti qabadhee osuma hin jiru ati galuun ana na fudhadhu naan jedhe maal jechuudha kun bakka kanatti dammoo humna maaliitiin nama kana biyya kanatti yayyaamu bakka eegganan immoo nama kana biyya kanatti yaamuu hin dandeenye eeggan humna hin qabaanne hafe jechuudha ka dubbiin. Jaalalli oggaa beekamulu waliin jiraadhe waggoota dheeraa waliin jiraadhe sun qilleensuma irratti arraaggafamee illim jedhee hafe jechuudha. Gaarummaadhaaf waan hundumtuuyyuu jedhee sananaan itti murteessee dhiisee isiniin jechuu jaaladha. Maaliif viidiyoo kana nuuf hojjettellee naan jettanii koomentii naa barreessitan dhukkeelee irraa kaastaa mirga qabdu. Durallee maaliif koomentiidha jechoota badaaraan jechaa turtan jechuudha. Sababa isaaniifiyyuu ani waan hundumaafiyyuu rakkoo hin qabu. Ani waan barbaadan naan jettanii naa barreessuu dandeessu. Ana nan miidhu jechuudha. Homaa waliin nan miidhu hin jiru. Garuu immoo jecha laalladha yeroo waan jettanii yeroo nama arrasitanii yeroo nama ifattanii jecha laalladha. Nama san jajjabeessa malee nama san hin arrasinaa isiniin jechuu jaaladha. Kana ajaa'ibameetuman bakka maaliif namni akkanaa rakkinni irra ga'e wayii jiraachuu danda'a sila ta'eefuu dirqama obboleewwan koo waan arge kana maaliif ijoolleen dhiiraa afaanuma si jaalatamaan jedhu jechuudha. Siif du'ee siif jira akkas hin jedhu yeroo ati waa harkaa qabdu baay'isanii si jaalatu. Gaafa ati waa harkaa dhabde garuu bajaqii keessatti fakkeenyaaf bajaqii keessa osoo deemtu tasa kuftee ol siin qaban jechuudha. Gaafa ati maallaqa harkaa dhabde ol siin qaban. Aguma ati maallaqa qabdu akka ati fayyaa qabdu san qofa si jaalatu jechuudha. Isiniin jechuu jaaladha. Akkasumas haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa viidiyoo kanaa isiniin jira. Baay'ee isin jaaladha. Baay'ee isin kabaja. Waanuma hundumaafiyyuu gaarummaadhaaf jedhee ani fudhadhee jira isiniin jira. Turtii gaarii isiniif haa ta'u.